Akkam jirtu Jool, nagaa jirtu? Kun qophii afoolaati. Qophiin afoola Oromoo gabbisa aadaa fi afaan Oromootiif kan hojjetu yoo ta'u, wantoota afoolaa fi guddina afaan Oromoo wajjin wal qabatan qabatee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Qophii afoolaa torbee kanaatiin afoolan cinatti ogbarruu yookaanis ammoo guddina afaanii keessatti waan hawaasni dhimma itti bahu tokko ilaalla. Ijoollee torbee darbee waa'ee geerarsaa ilaallee turre. Ijoollee geerarsa jechuun afoola Oromoo keessaa tokko ta'ee kan gootummaadhaaf itti dhimma bayamu, kan goonni geeraru yookaanis kan qondaalli geeraru ta'uusaa. Geerarsi ammoo kan misoomatii fi kan gootummaa jedhamuudhaan bakka lamatti akka qoodamu. Geerarsi gootummaa kan diina ofii cabsanii wayita ofirraa deebisan yookaan biyyarraa deebisan geeraramu yoo ta'u, kan lammata ammoo geerarsa misoomaati. Geerarsi misoomaa ammoo waanuma hojjette hundarrattuu barnoota irrattis ta'u qabxii gaarii fiduudhaan qonnas yoo ta'e qotanii gumbii guutanii callaa hedduu calleessuun gootummaadha. Akkasumas ammoo waan hojjetan hunda keessatti adda duree ta'anii argamuun yookaan nama jabaa ta'anii argamuun gootummaadha jedhama yeroo har'aa kanatti Ijoollee. Qophii afoolaa torbee kanaatiin ammoo waa'ee walaloo ilaalla. Walaloon maali? Walaloon akkamitti dhiyaata? Walaloon amaloota akkamii qaba? Kana waliin ilaallaa nu hordofaa. Ani maqaan koo Barattuu Qaalkidaan Abbeedhama. Kutaa shanaffaa mana barumsaa Hargiitii Dannabaa. Amma kasinii dhiyeessu walaloodha. Walaloo walaleessaa gurra naaf harkisaa, gurra qofaa miti afaaniin callisaa. Walaloon kiyyallee mata dureen isaa mirrisaa. Dhaga'ii dhaggeeffadhu guurii gurraan fudhadhu. Waraabaan halkan deema malee caccabsee hin nyaatu, sa'ee deema malee kokkoflaan deemu. Addunyaa horaa yoo baratan malee mi'aa jiruu arganii, yoo barumsa deeman malee hayyuu qabaatan malee humna qabaatan malee ittiin hojjetanii, yoo waliin tumsan malee yoo waliin galan malee roorroo jalaa bahanii. Gaangan hin garmamu yoo bulloo ta'e malee, alagaan namaan naatu yoo lammii ta'e malee. Kana jechuun beeka waan ati jettu eegaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ijoollee walaloon jecha walalaasuu yookaanis jechoota walfaana dhangalaasuu jedhamurraa kan fudhatamedha. Walaloon damee ogbarruu keessaa kan bo'oo fi ceesisaan tolfamee qooqa midhaaginaanii fi yeedaloodhaan dhiyaatudha. Irra caalatti walaloon mana dhaha qaba. Walaloo keessatti qooqa suuressuu, malleen dubbii fi jechoota gabbataa hiika qabeessa ta'an hiikaa ifa qabu, ergaa ifa qabu dabarsuu jechuudha. Walaloo kan eegalan yeroo baay'ee xiyyeeffannoo gaafachuudhaan jalqabu. Walaloon dubbisaa gurra naaf ergisaa, gurra qofaa mitii afaaniin callisaa. Mata dureen walaloo kiyyaa akkana jedhanii eegalu. Maqaan koo Zaakir Abdallaa Huseen jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Hargiitti Dannabaa kutaa arfaffaa. Kanan isinii dhiyeesse walaloo akkam nagaa jirtu, nagaa koon dursee kanatti aansuudhaan walaloo gabaabduu isiniif dubbisaa waa'ee barumsaati. Mata dureen isaa daqiiqaa muraasaaf gurra naaf ergisa, gurra qofaa miti hubadhaa qalbisaa, hubadhaa qalbisaa. Barumsa yoo jedhu afaan ni xiqqeessaa, hubatanii ilaallan hedduu bu'aan isaa isa fa'aa keessaa xiqqaa isiniif ibsa. Addeessi halkanii yaa biiftuu barsiisaa, yaa biiftuu barsiisaa. Bu'aa barumsichaa yoo isiniif hime mallattoo namummaa kan nama dadhabaa fi cimaa. Bu'aa barumsichaa yoo maqaa siif dhahe tokko lama jedhee asumarraa ka'ee ministeera biyyaa injiinara ta'ee jabaatee baratee barcuma ulfinaa deemee irra gahee. Bada barumsaan gaa abbaan duukan namarraa hin badine, kan kufee hin cabne, kan hattuun hin nanne, kan turee hin shamne. Qabeenya akkanaa inumaan argamu. Ilmi namaa hunduu uumamaa walqixaa, hunduu yoo baratee jabaatee quwate kufuu maaltu fida. Namni uf dagate gaafa kutaa tokkoo hundumtuu bahimaa, gaafa kutaa lamaa lafarra daa'ima, gaafa kutaa sadii ta'e nama cimaa, gaafa kutaa afurii ajaa'iba himaa, gaafa kutaa shaniif jaha keessatti raajima himaa. Bu'aan barumsichaa kana hunda himaa.
bu'aan barumsichaa kam himee kam dhiisaa yaa madaallii doktoraa yaa madaallii barsiisaa kan itti dhiqatan xurii sammuu keessatti qulqullina taasisa biyyattii qoramtes barkan nu cal'isiise infoormeeshina teeknooloojii jechuuf nu babal'ise biyya keenya immoo olaansaan hubamuu hambise muka tokko jira kan mataa qabaa mahabiilee kiyyalleef guutumanaaf qaba waan na dhageeffataniif galatooma. Ijoollee walaloon waan dhama fi dhandhama qabudha. Kana jechuun namatti mi'aawa jechoota gaggabaabaa fi filatamoo ta'aniin mana dhaha qaba. Kana jechuun jechoonni gara xumuraa walitti galuu yookaanis sagalee wal fakkaatuun xumuramuu jechuudha. Sagalee wal fakkaatu jechoonni gargar ta'uu danda'u jecha. Walaloon dubbisaa gurra naaf ergisaa wayita jedhamu mana dhaha qabaa jechuudha. Walaloon dubbisaa gurra naaf ergisaa sagalee wal fakkaatuun xumuramee jechuudha. Walaloon waan ergaa qabu waan hidhata uunkata baasaa fi buusaa irkoo fi irkata qabudha. Walaloon haala kanaan qophaawa. Irra caalatti walaloo qopheessuudhaaf yookaan walaloo dubbisuudhaaf kan irratti xiyyeeffachuu qabdan amaloota walaloo hubattanii qomaan dubbisuu yoo shaakaltan wayya. Waan barreessitan sana qomaan dubbisuu yookaanis ammoo afaanumaan jechoota qindeessitanii dubbisuudha. Walaloon qabatamaadha. Addunyaa dhugaa irratti hundaa'ee kan dhiyaatudha. Walaloon loosaa fi itittuu qabdi. Walaloon loosaa namni hundi barreessuu ni danda'a. Walaloon itittuun ammoo kan ergaa dachaa qabdu yookaanis ammoo jechoota filatamaadhaan kan barreeffaman waa tokko hubachiisuuf ergaa waa tokko dabarsuuf kan oolu. Kana namni hundi hin barreessu. Nama kennaa walaloo yookaanis uumamaan kennaa uumamaa qabutu walaloo barreessee dubbisa yookaanis qomaan takkaahu jechootumaan dubbisaa jechuudha. Mata duree walaloo kootii qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo kan akkana midhaadhu dubbisnee barreessuuf kana nu gargaartu Dr. Muhammed Rashid Sheikh Bakir Sampaaloo Ailee Kidaafaadha kana nuuf bocee jaallo seenaa jaarraa sanaa indagaatiin amaalo. Qubeen irraa nuti itti fayyadamnu jaarraa sanatti bocee qalbii naa hubannu. Jaarraa kana yommuu waa galateeffannu jaarraa kana yommuu waa galateeffannu. Qubeen nu boce sun seera ofii qaba. Sagaleewwan akka dheeraa fi gabaabaa sagalee ergutaa ammas laafaaf jaba kana Oromoo ta'ee kana baruu qaba. Yoo kanaan barree nama harka daba wanti barreessu hunda hiika dhaba. Ergaa barreeffamaa si jala jijjiira yaada kan kedhisee kan biraa dabarsa. Kanaafuu Oromoon ol ka'a adara. Waa'ee qubee kanaa kan beekurraa bara dogongora qubee irraa of barara. Kana siniif dhiyeesse ani barachuu caaltoleetiin jedhama. Kan irraa dhufumaan barumsaa abdii borii sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa. Kutaan koo kutaa jaafa waan dhageeffataniif guddaa galate. Amaloota walaloo. Walaloon qabatamaadha. Addunyaa dhugaa irratti hundaa'ee kan dhiyaatudha. Walaloon ilaalchaa fi yaada kan kee kan ittiin ibsattudha yookaanis kan namni ilaalchaa fi yaada qabu ittiin ibsu kan ittiin gorsuu fi akeekkachiisuu danda'udha. Mata dureen walaloo tokkoo dhimma qabatee ka'e sana keeyyataan qindeeffatee hima ijoos of keessaa qaba. Walaloon sammuu namaa keessatti fakkii uumuudhaan hiika waan sanaa akka namni hubatu taasisa. Maqaan koo Siifan Bokiin jedhama. Kutaa afuraffaa irraa dhufee manni barumsaa koo Argittii Dannabaadha. Walaloon sinii qopheesse kanis sinii qopheesse walaloodha. Walaloo laleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa. Walaloon kiyyallee mata dureen isaa seenadha. Maka damee guddaa bu'aa namaa hundaa daawitii jireenyaa mallattoo nameenyaan adii cufaa sammuu kan beekan dhannamu loonsaa ayyaan tumuree kan ogeessi qoree talaalliin booreffannee kan yoomuu hin muufanne hayyoonni Oromoo kan jaalatan qammoo jira yaa doktara yaa profeesara asaasa gungumaa kallattii hundumaa
firii wareegama kan hundee tokkummaa seenaa dhugaa himaa madda diimokiraasii mana eessaa mul'isa fi seenaa ifatti baasaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Jechi ittiin dhiyaatee sammuu dubbisaa keessatti fakkii uumuu danda'u sun namoota biraatiifis akka galutti qophaa'a. Walaloon filannoo jechootaa fi yaadaa gaafata. Jechoota babbareedaa fi yaada haala gaariidhaan dabarsuuf jechoota humna qabanitti tajaajilamu. Walaloon gabaabinumaan waan hedduu yookaanis ergaa baay'ee dabarsuu danda'a. Walaloon qooqaan kan dhiyaatu waan ta'eef yeedaloo qaba. Yeedaloon kun ammoo yoo dhageeffatan nama hawwataa jechuudha. Walaloon miira keenya hundarra gurratti dhiyeenya qaba. Walaloon tokko tokko ammoo ergaa nama gaddisiisu, ergaa nama gammachiisu, ergaa nama kakaasuu fi ergaa nama dhiphisuu ta'uu mala yookaan ammoo gorsa kan qabu ta'uu mala yookaan kan nama bashannansiisus ta'uu danda'a. Isin irra caalatti walaloo qindeessuu kan qabdan dhimma baruu barsiisuu, haala naamusa ijoolleen eeguu qabdu, haala baruu barsiisuu, barnoonni qulqulluun akka itti kennamuu qabu, ijoolleen akka itti qo'achuu qaban, akkasumas ammoo haala nagayaan waliin jiraachuun barbaachisaa itti ta'u kana irratti walaloo qopheessitanii shaakaluu ni dandeessu. Haala kanaan guddina afaan Oromoo keessattis hirmaachuu gahee keessan bahuu dandeessu jenna. Maqaan koo Anwar Muhammad Hamidoon jedhama. Mana barumsaa Argitii kutaa Arfaffaa irraa isin dhufe kan isin dhiyeessu walaloodha. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti qalbiin na caqasaa walaloon tiyyallee mata dureen isaa yeroon qabi jetti. Osoo fiiguma naa bahe isa jiruun ala ta'e har'a yeroon kan tattaafatanii boruuf yaannee cimuu baannaan natti dhufa yeroon gaabbii itti dhufa yeroon gaabbii. Inni jabaatee baratee kaayyoof abdii qabaatee inni har'a tattaafatee boruuf of eeggatee warra koo tajaajiladhee kaayyeffate warra koo tajaajiladhee kaayyeffate. Buqqeen cabdeen deebitu deega kaayyoo rakkisaa kan kee maalan callisaa turaaman si fannisa. Muka damee daraariti mukni damee hin qabne akka badee hin galle lubbuuf waaqa jira. Facaasuuf sanyii jira makaraa hedduu jira sanyii hedduu qabna harachuuf qalbii qabna kan fira qabu hin jibbu alagaan hin jaalatu nama namaaf gammadu garaan hin wallaalatu tulluu gaara butujjii kam darbinee kam hin dhiifna hunduu nyaara butii kam gabbarree kam hin dhiifna. Gamta matti hirkatanii kan diinaaf ta'uu malu gootota hedduu qabna kan akka Waaqoo guutuu kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Adamsaa Addoo kan akka Taaddasaa Birruu kan akka Lamaram Gammadaa weellistoota hedduu qabna kan Geerarraaf Soonaalis kan akka Eebbisaa Addunyaa kan akka Usmaayyoo Muusaa kan akka Almaas Tafarraa kan akka Hacaaluu Hundeessaa kan akka Alii Birraa seenaa hedduu qabdanii kanaaf isin galatooma seenaa hedduu qabdanii kanaaf isin galatooma waan dhageettaniif guddaa galatooma. Qophii afoolaatiin waa'ee ogbarruu walaloo isiniif dhiyeessine kanumaan xumurra. Torban qophii afoolaa kan biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Hammasitti qophiilee OBN gaammee daawwadhaa jechaa nagayatti jenna. Ilman haa barsiifnu